Dida. Maltat. Arriba kit. Rafade malala. Arguutiin fayyada. Qofaan. Akkam jirtan hordoftoota Didaa Tube biyya alaallee kan jirtan biyya keessallee kan jirtan nageenya waaqayyoof jaalalli keenya simbira haa ga'uun sin jedha. Egaa kabajamtoota keenya qara kan naannoo ji'a tokko ta'ee jira hoggaan hin babbanne viidiyoolee hin gaddisne. Egaa dhimma hojiitiif biizii ta'etanii itaalim dadhabdee jirti. Egaa itaalim nagaa isinin jechuun dura mee tana burtukaanee miti yaada isa jedhu tana qoy. Alaafi. Abeet hodhe. Burtee. Nagaa jedhame. Kabajamtoota hordoftoota burtukaana malee hojjettu akka maashiniitti. Burtukaana malee hojjettu mucayyoon tun. Akkam jirtu mee nagaa keessanii ani nagaa galata rabbii. Gaariidha. Asin geenyee jirra. Galanni isaan badiini. Akkamii. Bokoktee jirtaa fuulli kee. Boqoon ishii furdatee jira. Akkuma naataa gidee naataa. Halkan keessa obboleewwan kiyya obboleettuun halkan keessa dhugaa gudiina goote viidiyoo hin laaltan viidiyoo isin ifan gadhiise amma. Taasifamee halkan keessa kaatee ta'u. Barbachuudhaaf yeroo baay'ee didaan kaasuu ture. Kophaa kootti yaa isa kaasurraa naatiin isin jalaa jeeqama jedhetanii halkan isaan kaasu baay'ee halkan baay'ee egaa ji'a 8 booda ji'a 7 booda duraan gizee yeroo naataa ji'a 7 akkas jalqabee kana nyaachisa ture halkan jechuudha. Dhagganuu qabna akka kabajamtoota keenya uumama rakkanne halkanii guyyaa. No. Dafee qonqoon nama qaba jechuudha no. Galgala immoo qufees nyaadhee osoo qufiis yoo nyaadhee qonqoon na qaba jechuudha. Sa'aatii 7 booda bakka baay'ee qonqoon na qaba halkan. Immoo of gatee rafa jechuudha. Of gatee jechuudha dhugaa rabbi. Waan tokko gizee mana keessa deddeemee maal nyaadhe jedhee gizee barbaadu gizee hojjechuudhaaf moo namatti hin tolu beektanii manni. Maa hordoftoota fuulduratti naqaan jechuudha. Halkanii walii gadi kakkaataa jira akkumatti dadhabbii tokko malee jettuuni. Yoo isin kaasne keessatti beekta. Ani yoo isan kaasne maaltu mana keessa deemallee jedhee ilaalu. Angada garuu jechuudha bakka sirma waan nyaadhu hin jiru daabboo goggogaa jira. Yoo inni yaadadhu aannan firiijii keessa jira jechuudha. Aannan san ani akkamittan deemee maal beekii keessa daffisa jedhee yaadee odaan kaasa diramee nan laalasa waan jedhu jedhee tanan nan kaasee dhuguma dubbachuudhaaf yoo hin ajajama yoo ani irribaa isa kaasee jechuudha ajajamee aannan na daffisee. Mee viidiyoo sallaala haga dhumaatti hordoftoota kiyyaa dubbii isinitti hin baay'isu viidiyoo ilaalati gaddeebina mooyi. Gaddeebina. Isinii galee nagaan jedha. Kabajamtoota hordoftoota Didaa Tube akkam jirtu nagaa keessanii nagayaa arra vloogii halkaniiti. Vloogii halkanii immoo sa'aatii meeqa akka ta'e isinitti agarsiisa. Dhugaa dubbachuudhaaf halkan sa'aatii karaa 9 haa ta'u 8 akkasii isinitti agarsiisa. Sa'aatii silkii koorratti jechuudha. Qonqoon naqabee jira halkan sa'aatiin doomsaa koo ga'ee jira garuu qonqoon naqabaa jiranna. Mee viidiyoo dhumaa isaa isinifan hojjedha jedheetanii waan didaan hojjetume isinitti agarsiisa suuta jedhee dhukadheetanii maal godha akka jiruu fi maal akka naa dhiyeessuun beekume deemi. Sa'aatii akkuma laaltan sa'aatii 8 fi yoo laayitii waan qabuufu hin mul'atu jechuudha garuu karatti sa'aatii 9 jechuudha hin taane 9 sa'aatii hin taaneeti jechuudha sa'aatii kanatti qonqoon naqabee jechuudha. Sa'aatii kanatti amma maal hojjechuu danda'ama mee ilaalla. Dida maal taate
Hirriba keetti. Rafaa deema laala. Ala laala waan fakkaatu cillama maadbeetti deemu sanuu mana keessatti istoofii hin qabnu dirqama maadbeetti deemu qaba jechuudha. Laala maal odida. Salaamiyeen immoo raftee jirti ofiin beektu waan tokko hin dhageechu jechuudha. Egaan yoon bakka nyaanni hirribna fudhatu jechuudha. Dhugaa rabbi jechuudha. Bakka hirribni siruma na fudhatu. Halkan guyyaa meeqan osoo nyaatiin buleetanii dhugaa rabbi isiniin jedha dhukkubsadhee beeka. Isa kaasu bakka jedhisan anis kawana jibbisiisaa. Isa isin kaasu jedhisan bakka yeroo hundaa surura sanaan jedhu bakka nan rafaa. Ganama caggaarra kiyya bakka nan dhukkubsadhe jechuudha. Kanaafuu kanaa booda akkasiin godhiinii naan jedhe innis obbo Didaan jechuudha. Taa'ee gadi jedhe. Maal godhaa? Deemi aannan irra gootee dhufteeti. Halkan ka'e jalaala waan fakkaatu cillaa. Wayyaa miccisiisee gibbiin hunduu wayyaa bichaadha. Qophiirra hin jira qophii manaa jechuudha. Da'oo dhagee jira. Mara sareen yaa jirti. Maa kichinii kiyya laala. Oh my God. Sa'aatii 9 ta'uudha. Sa'aatii 9 hin taane. Sa'aatii kanatti nan bulchu gootoon. Sagaleen kiyya beekuun qonnaa dhukkubee jira. Waan qorqoratti rakoo ta'e. Aannan kinootiidha aannan daadaf. What is it? Ay taale margaa kee halkan keessa arriba na kaasate waan hin danda'u dhugaan sun jedha yeroo mara akkuma ta'e na rakkisti kecha sa'aatii 9 amma jechuudha arriba keessa hin jira dhugaa sin jedha kam jirtan meeshin nagaa jirtanii alaamanni keessan nagaa jirtanii kan addunyaa irra jirtan kan biyya keessa jirtan isin hunduu nagaa I think taalam danda'uuf guyyaa muraasa isheedhaaf hafa rabbi wajjin kaa so waliin laallaa wayinii didhaa Yesuus so isa kana jechuu barbaadetanii biloogiin hojjedhinaan jettee bilbila yeroo amma aannan irra godheetan jira rafuu jechuudha ishee bira yoo dhufu biloogii hojjechaa jirta halkan keessa akkamitti kana yaadachiisanii viidiyoo hojjennee hin beeknu biloogii takka hojjechuun barbaade kanaafanii hinaan jette Anis kabajamtoota hordoftoota keenyaa baay'ee si qabna. Yaa Gabriela Koppoof. Egaa akkuma argaa jirtan dafaa jira. Filiqliqqechaa. Barreechuu feetan akka hin
Asun kamera kerasa. Ando kunde. Halkan kecasa sagalitin dugudan anjata. Amma rafu. Utana mulatan. Oh, aku gituin faida. Bishan, ara tannis no Gabriel. Bishan tu kau tu mana tugas senjata. Bishan. Ega kabajam tu tahu tu tak kena. Dah poguga. Kalisan kali tidak betul gua harus baca. Anyways, kabajam tu tak kena. Ega. Oh, Ulman. Saat sagale kana fakkaata. Nagaan jedha horaa bulaa. Kabajamtoota keenya viidiyoon kana fakkaata. Halkan keessa karnaanuu sa'aatii 7-8 akkaniin ta'a. 8 akkas. Riba ajaa'ibaa keessan ture of hin beeku. Qoonqoon najjeessa ka'ii maadii beetii dhaqiitii wanni aannan dafsinaan jette. Aannan na jalaa ganaffalee ta'u jechuudha. Aannan hin jiru wannu keessa aannan baay'eetti kennan. Dafisi fidi jennaan inni aannan gannaqee fidi. Taayoo ta'u TikTokii achitti isin fayyada halkan keessa sa'aatii. Hojiisaa akkuma ilaaltan akka taa'ee gizee ani jala deemu inni immoo silkii bannatee silkii taa'ee oduu laalu aannan na jalaa gannaqee. Egaa akkasumas immoo jechuudha yeroo ilmi keenya nyaata dhalatu san viidiyoo dhugaa dubbachuuf viidiyoo ji'a tokko kan torban lama kan torban sadii baay'ee tureyyuu እና viidiyoo baay'een etu jira bee isin gale ammoo so gagadis ne danda'amu already guddatee jira yaw viidiyoo kan amma garuu ani ulfi kiyya kan amma yeroo baay'ee viidiyoo no jenne nuti tolle innis busy dha ani mokobaa kooti yaw kobaa ta'uun immoo viidiyoo no jechiisu kanaaf bannee dhifamanu gadhaa amma gageenyee jira beebiin keenya baby showering ishee aduu qidaamiti viidiyoo hin gadhisna kabajamtoota keenya sanundu egaa haga ammaatti nu bira baby showering aduu qidaamiti jenne kami waaqabbe barzideen ishee illeen jechuudha aduu qidaamitta baby showering fi barzideen ishee aduu qidaamiti iftaan jechuudha sanaan booda Rabbi wajjin video ammaan booda isin faan riikardii godha sanundu nagaan deejaanii bakka jirtutti du'aa keessan nu bira dhaabbadhaa tsaloota keessan nu bira dhaabbadhaa horaa bulaayi baay'een isin jaalladha kabajamtoota keenya kan addunyaarra jirtan sanundu horaa bulaa warreen chaanaalii kana haaraa taatan 40 seenuuf taana 40 nu seensaatii subscribe godhaa. Dhugaa dubbachuudha ani baay'ee isin komadheetan jira waggaa 4 mollaa viidiyoo yoo hojjennu subscribe tana qofa 40 seenanna baay'een isinitti gaddeera dhugaa haa ta'u garuu yaa ta'u isin maradu jedhe nagaan jedha horaa bulaa nu dhuguma viidiyoo akka duraa hin hojjennu.